boqonnaa tokkorraa ka waa'ee dhungannaa irraa kootti afaan keessan dhungadhu kan jedhu isa irraa eegaliitii booteen sitti tole dubbisiifime. Jaalalli kee jedha daadhii waynii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu kan jedhu san. Afaan koo keessa na dhungadhu akkana jetti. Ishee dubra jaani'ar. Jaalalli kee daadhii waynii irra waan caaluuf afaan koo keessa na dhungadhu jetteen. Fooliin urgooftuu dibata kee namatti tola. Maqaan kee dha'amuunis akka urgooftuu dhangala'eeti. Kanaafuu durboonni si jaalatu. Amma shamarran takka kana yannaan bilaa shumatti wanta godhate jechuudha. Eegime bakka takka irratti yaa michuu koo jetti. Atis baay'ee miidhagaadha. Ati dhuguma nama hin mararta. Margi lalisaanis iddoo ciisichaa keenyaati. Margi lalisaanis iddoo ciisichaa keenyaati. Qoy boqonnaa 2 lakkoofsa 16. Maal jechuu akka barbaadde anu hiikanii. Boqonnaa 2 lakkoofsa 16 maal jaalalleen koo kan kootii jette. Amma intala duraa jaalalleen koo kan kootii. Anis kan jaalallee kootiiti. Inni daraaraa keessa horii isaa in tiiksaa jette. 17 irratti yaa jaalallee koo jetteen. Utuu borruun hin baqaqin. Aduunis utuu hin ba'in. Akka kuruphee fiigii koottu. Akka ilmoo bosonus fottoqa koo gaara irraa utaalii na bira ga'ii halkan leeylii jechuu. Eenyuun namni yakuni jira ma bakka tana. Halkan leeylii osoo aduun hin ba'in akka kuruphootti utaalii na bira koottu jechuun jirti. Eegamas boqonnaa 3. Ajaa'iba wallaahi. Nama kun sagalee waaqayyooti yoo siin jennu dhufanii macaafa qulqulluu sagalee waaqayyooti. Subhaanallah. Boqonnaa 7 lakkoofsa 2 irraa dubbifnaa. Boqonnaa 7 lakkoofsa 2 irraa akkana jedha. Yaa intala guddaa biyyaa jeen. Miilli kee kophee balleessee keessaan maal miidhaga. Mudhiin kee callee gati jabeessaa isa namni harkaan toleessi tolche fakkaata. Handhurri kee qadaada isa yeroo hunduma daadhii waynii baatu in fakkaata. Gudeedi kee tuullaa qamadii isa daraaraan itti naanna'ee jiru in fakkaata. Harmi kee lachanuu ilmoolee kuruphee warra lakkuu dhalatan in fakkaata. Kuruphoon yoo lakkuu dhalte mee asirra kijiba macaafa kanaa. Kuruphoon lakkuu ni dhalte. Anaa barsan tana Kuruphoon takka malee lama ni dhalti. Isaayyuu yeroo lama dhaltu bara yeroo dhuma tokko qofa dhalti. Yeroo takka dhalti takkittuma san dhalti. Mormi kee mormi kee jetteen mormi kee riqaa ilkaa arbaa irraa hojjetame. Iji kee lachanuu duuchaa bishaan qurxummii isa kaarra batra biimitti dhiyoo Heshaboon keessa jiru in fakkaata. Funyaan kees riqaa Liibaanon isa gara Damaasqootti garagale jiru in fakkaata. Mataan kee tuullaa Qarmeeloos rifeensi mataa kees fo'aa harrii dhilgee fakkaata. Isa kanaanis mootiin in booji'ama. Yaa ishee jaalatamtu nama gammachiiftu. Yaa ishee jaalatamtu nama gammachiiftu. Ati attam miidhagduudha. Attamis nama mararta jee itti foofagaa waa'ee jaalalaati. Waan kanarratti miciyyoon takka kini jette nu barsiisu jira jette maal isin barsiisa jennaan jaalala nu barsiisaa jette Waaqayyoon. Akka nama janajjanan. Intalli dheengaddaa akkas jette. Akka nama janajjanan barsiisaadha jechuudha. Jinjana halaala jechuudha. Jinjanaa jechuun karaa haraamaatiin walitti dhufan akkasitti wal janajjananii ta'aniiti. Sanuu barra yoo lakkoofsi gara xumuraa yoo dhalteef dubartii maal jettiin kootu wajjin bullaa jettiin bara. Wajjin bullaa jettiin bara. Hedduus isaa alfachiisa gara xumuraa yoo dhaltee ilaalteef. Hayyee osoo wal fuudhanii homaa miti. Osoo wal fuudhanii salphaadha. Osoo wal hin fuudhanii wal qabatanii deemuun maal jechuudha. Macaafa Ruutii illee dubbisime
Macaafni ruutii hoo maal isaan barsiisaa jira? Boqonnaa 3 irra lakkoofsa 2 irraa jechuudha. Mee magiin osoo hin deemin dubbisiif. Moo kutee? Gurbaan. Macaafa ruutii meeqa jette? Boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irraa. Akkana Nadhii jedhu jira. Nadhii kanaallee dubbisiif hime. Ayyee. akkana jedha Bo'aazii Jaabeer. Bo'aaz inni ati dubartoota isaaf hojjetan bira oolaa turte lammii keenyaa mitiiree jetteen. Ila Ayyee. inni hardha galgala lafa oobdiitti garbuu in qulleeffata. Kanaaf ati dhiqadhu, dibadhu, uffadhu, wayyaa kees fudhadhu lafa Ayyee. oobdii sanatti gadi bu'ii. Garuu erga namichi nyaatee dhugee booddee malee itti hin mul'atin. Yeroo inni dhaqee rafu immoo iddoo inni ciisu sana hubadhu. Kana booddees dhaqiitii miila isaa itti maal akka gootu sitti hin himaa jetteen. Akkasiin aga gadii yoo dubbiste bar akkuma san goote jedhaa bar. Gadii yoo dubbifteef isinillee akkuma san goote bar. Inillee akkuma san godhe jedhaa. Root deebiftee waan hundumaa akkuma ati jette naan godha jette. Kana irratti root gara lafa OBD itti miidhan qulleessan sanatti gadi buutee akkas goote. Sagalee Waaqayyoo nuuf jedhan amman tan anniin salfadha wallahi sagalee Waaqayyoo jechuun maka macaafa kana. Wallahi na ajaa'iba.